Biiroon Carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaaf Dhaabbani misoomaa Interpiraayizii Itiyoophiyaa Leenjii Leenjistummaa Intarpiruunarshiippirratti xiyyeeffate Ogeeyyii Magaalotaaf Godinaalee Oromiyaatiif Guyyoota 12 kennaa ture xumure. Leenjii Leenjistoota kanarratti namoonni Magaalotaafi Godinaalee Oromiyaarraa kan hirmaatan yoo ta'u, Ogeeyyii 562 ta'uunis ibsame. Hoogganaan Biiroo Carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa Injiinarii Baagarbaa leenjii turtanirraa waan hubannoo argatta fayyadamuun dargaggeeyyii leenjisuu fi hubachiisuun carraa fi rakkoolee bu'aatti jijjiiruu warra dandeessan ta'uu qabdu jechuun ergaa dabarsan. TOTdha waan ta'eef deebitanii lammii hedduu miiliyoonotaan lakkaa'amu hiyyummaa keessaa baasuudhaaf maayindiseetii jijjiiruudhaaf carraa hojii akka uummatuuf miti. Carraa hojii namoota biroof akka uumuuf akka uumaniif. Inni biraan rakkoo gara carraatti jijjiiru. Rakkinni rakkinuma inni dhiisoo ta'uu hin taane falatti kaa'u, falatti gochuu, furmaatatti gochuu. So interpreneer jechuun warra akkasii kanaa jechuudha. Riskiis kan fudhatu maalii isin leenjitaniittu na caalaa isintu na barsiisa. Sodaa keessaallee baafnee akkamitti riskii dhufuu danda'u xiqqeessee hojjetee bu'a qabeessa ta'uu danda'a kan jedhu. So carraa hojii daabboon ol gaafa jennugaa ofii isaatii waama daabboo taate ganama fi galgala nyaatu kana yaaduu isa yaadee hojiitti galuu osoo hin taane namoota biroodhaaf jireenya fooyya'aa akka jiraataniif hojii gaarii hojjetanii jireenya fooyya'aa jiraatanii akka darbaniif umurii xiqqoo kana addunyaa kanarratti amma jirrutti namoota akkasii baasuu danda'u. So kana gochuuf immoo leenjisaa akka keessanii kanatu barbaachisaa jechuudha. Dabalataanis qabeenya uumamaa naannoleen Oromiyaa qabdu fayyadamuuf namoota ogummaa Intarpiruunarshiippiitiin qarooman qabaachuu fi qonna irratti bobba'uun diinagdee biyyaa guddisuu warra danda'an argachuun jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruun barbaachisaa ta'uus kaasan. Qonnaan afuran diinagdee qonnaan durfamu kee jira waan ta'eef isa miis gochuu hin dandeenyu, ignore gochuu hin dandeenyu. So Oromiyaan lafa qonnaaf oolu baay'ee bal'aa ta'e qabdi. Qilleensa qonnaaf mijataa ta'e arfanuu qabdi. Common factory waan kana hunda walitti fidee gara diinagdeetti badhaadhinaatti geessuu danda'u maali yoo jettu maayindiseetii jijjiirratee akkaataa qonna mode of production dur keessa jiru keessaa bahee new mode of production system keessa galuu danda'u qaba qonnaan bulaanii jechuudha. Kana gochuuf ogeessa qonnaa ta'uu hin qabnu kanaafati. Nu maayindiseetii jijjiiruu qofa. Daareektarri olaanaan dhaabbata misoomaa Interpiraayizii Itiyoophiyaa Dr. Hasan Hussein kaayyoon leenjii kanaa namoota leenjistan afaan gaarii itti dubbachuun amansiisuu gorsuudhaan jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu qabdu isinis waggaa 3 keessatti mindaa mootummaarraa bilisa ta'uun of danda'uu qabdu jechuun ergaa dabarsan. Waan isin leenjifneef afaan waan mi'ooftaniif argitee nama leenjifta kana argitee afaan kolfisiiftanii mannoo akka saniif hin barbaadu. Akka isin dubbatanii miti. Akka isaan of keessatti deebi'anii of arganii dandeettii isaanii carraa isaanii akka isaan laaluu danda'an gochuuf. Kun immoo of qabuu gaafata jechuudha. Haasawuu caalaa dhageeffachuu barbaachisa jechuudha. Facilitation skill isinirraa barbaada jechuudha. Interpreneuriin hojiin isaa nama rakkoo furu. Rakkoo wajjin qabsoo godhatu isa gammachiisa. Hirmaattonni leenjichaatis muuxannoo kanaan duraa fi kan leenjicharraa argatan fayyadamuun qeerroof qarree leenjisuuf qophii xumuruu ibsan. Tiyoorii qofa osoo hin taane leenjii gochaati kan leenjine. Leenjii gochaa kana gaafa leenjinu immoo qixa leenjine kanaan deebinee hawaasa tajaajiluuf amma hubanne kana hawaasa hubachiisuudhaaf leenjii baay'ee kaka'umsaa fi onnee namatti toruudha jechuudha. Kan dhufne leenjii interpreneurship kana fudhanne ga'umsaa asii arganne kanaan immoo leenjii kanaan dargaggoota naannoo keenya jiranii fi akkasumallee qorqabbii biizinasii irratti qaban akka isaan fooyyeffatanii fi akka isaan gara fuulduraatti ga'oomanii gara hojii uummachuu yookaan gara leenjii interpreneurship kana fudhatanii sana booddee immoo leenjii sanaan sartifaayi ta'anii ga'oomanii akka hojii uummataniif akka isaan jajjabeessu jechuudha.